cabseera. Abbaa keenya du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dubbii fayyinaa keessatti akkamiin ibsama? Kun waan ifatti jirudha. Ilmi namaa Addaam yeroo dhalate Addaam eeldaa ijoo jedhamtu irratti kan inni Kiristoos isa uume. Eeldaa sana keessaa kaasee mootiyyuu Eeden Gannatiitti kan galche. Eeden Gannas kan keessaa waggaa 7 kan inni ture. Sanaan booda sagalee waaqaa dhiisee sagalee seexaana dhaga'ee dogongoree achi keessaa bahee jira. Yeroo bahu garuu addunyaa guutuu samiif lafa waan asirra jiru hunda isaatuu bulchuudhaaf to'achuudhaaf aangoon kan kee ta'ee kennameefii ture. Garuu muka tokkocha kana yoo tuqxe hin duutaa hin jenneeni. Du'a duutaa jedheen. Du'a du'aati kaati duuta jedheen. Hin duuta jechuun foon keetiif lubbuun kee gargar ba'uudha. Du'a duuta jechuun immootiyyuu fooninis lubbuunis du'uudha. Addaam yeroo sanaaf Kiristoos kana jedheeni inni sagalee seexaanaa dhaga'ee muka san nyaatee du'e jedheeti. Amantaan kamiin isaaniitu kan amanan du'e. Garuu Addaam lubbuudhaan jira. Sanaan booda Addaam bara dheeraadha kan ture. Kan hunda ture sanaan booda du'ee gara booddaatti kan seene jechuudha. Du'a duuta inni jedhe suni tokkoffaa irratti muka kana nyaatin jechuun irraa of dhoorki. Inni lammaffaan soomii jechuudha. Inni sadaffaan abbummaa kootitti ajaja kootitti amanii kan jedhu kan sadiin kana wal tokko bakka tokkotti Addaamiif kennamee jira. Addaam isa sadan sanaayyuu cabse achitti. Ana waaqummaa koon amannee jecha ani siin jedhan dhageenye kan diiyaabiloos jedhe immoo dhageesseerta. Kanaafuu du'a duuta jechuun isaan anaan gargar baata. Waaqa isaatiin uumaa isaatiin gargar bahe. Gabricha diiyaabiloos ta'e jechuudha. Erga gabricha diiyaabiloos ta'e booda mootiyyuu gidiraa san hunda keessa darbee waan isa barbaacha dhufeet Addaam eessa jirtaa jedheen. Maaliif kana jedhaa? Boodarratti foon homaan beekne foon wallaalaa kan isaa inni uffate san uffatee akka dhufu itti agarsiisuudhaaf osuma arguu osuma bira jiru eessa jirtaa jedheen. Sagalee kee dhaga'een sodaadhee dhogadhee jira jedheen. Kana siin jedhe cabsite muka ani nyaate siin jedhe nyaatte jennaan heewaan akkas jedhee sababa daraddara hundi isaatiiyyuu. Sababni sun garuu isaan fayyisuu hin dandeenye. Dhumarratti garuu Addaam boohee gara isaatitti gaafa imimmaan isaa dhiigaa walitti makee aarsaa godhee isaaf dhiyeessu foon namaa uffadhee namarraa dhaladhee sanyii keetirraa dhaladhee dhumarratti dhufeensi fayyisadhee waadaa galeefiira. Waadaa galee san eegeeti Kiristoos barri 5,500 erga xumuramee booda bara kakuu haaraa jaarraa tokkoffaa irratti gara addunyaa kanaa dhufee Addaamin kan fayyise. Bu'aan isaa fayyina Addaamii jechuudha. Tole achumaan itti dabaluudhaan dhufaatii isaa lammaffaatti yoo maal goone fuula isaatti du'aa kana? Gaafilee ammaa kaafte keessaa gaafiin inni guddaan isa kana amma. Dubbiin iccitii mana amantaa dadhabbiinaan ilmaan namaa bu'aa icciitiin ilmaan namaa hundi isaa amma kana keessatti kan guduunfamu jechuudha. Kiristoos akka lammata dhufu hin beekna hundi keenya. Kitaabni keenyas kan nutti himaa kana amanna nutis. Gaafa lammata dhufu garuu maal gochuu dhufa? Dhufaatii isa jalqabaa addunyaa bade fayyisuu dhufeera. Dhufaatiin isa lammaffaa garuu murtoodhaaf kan dhufu. Isa jalqabaa irratti samiirraa gad bu'ee foon namaa uffatee cubbuudhaan alatti waan namni hojjetu hunda isaa hojjetee fakkii nuuf ta'ee nu barsiisee akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 28 gubbaa irratti hunduma isaa anarraa baradhaa jedhe san hunda isaa nu barsiisee gara abbaa isaatti deemee jira. Gaafa ol bahu garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaaftee gaafa dubbiftu maal jedhaa? Anis gara abbaa kootittan ol baha. Iddoon isinii qopheessa. Garasittis isin fudhadhaa jedhe. Isa guduunfaa isaa jechuudha. Isin fudhadha. Iddoo qabnaa achitti nu fudhachuu hin dhufa Kiristoos. Gaafa achitti garasitti nu fudhachuudhaaf dhufu garuu akka kanaan duraa kan dhukkubsate fayyisuudhaaf, kan kufe kaasuudhaaf, ofii isaatii ofitti araarsuudhaaf miti kan dhufu amma murteedhaaf kan dhufu. Murteen inni itti dhufu sun immoo tiyyuu maalidhaa? Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 gubbaa irratti isa barreeffame kana
hojiirra oolchuudhaaf Kiristoos lammata deebi'ee dhufa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti maal jedhaa? Harka mirgaarra dhaabbachuu fi harka bitaarra dhaabbachuun jira jedha miti ree? Warri sagalee koo dhagaye, warri anatti bule, waaqummaa koo kan amane, kan cuuphame, dhiiga koo foon koo kan fudhate harka mirgaarratti dhaabbata. Innis hoolaadhaan fakkeeffamaa jedhe. Inni harka bitaarra jiru mootu re'eedhaan fakkeeffamaa jedhe. Isa dhiiga isaa foon isaa hin fudhanne, isa isatti hin amanne, isa cubbuu hojjetaa ture, isa badii hojjetaa ture sun immootiyyuu harka bitaarra dhaabbataa jedhe. Kanaaf yeroo achi Kiristoos yeroo dhufu murtee isa dhumaatiif yeroo dhufu ilmaan namaatiif maaltu kaawwamee akkuma qulqulluun Yaa'aqoob lakkoofsa boqonnaa tokko irratti nu barreessetti ilmi namaa amantaa isaatiif hojii isaatiif amantaa isaa walitti fidee bakka tokkotti qabee deemuu akka qabu kitaabni keenya nu barsiiseera, nutti agarsiisee jira. Kiristoos addunyaa kanatti kan hojjete kanumaadha. Zeen akkamitti fayyina, akkamitti du'aa isa wajjin kaan, akkamitti isa wajjin dhaabbachuu dandeenya isa jedhamuu fi wangeela Maatiyos boqonnaa 25 dubbisuun gahaadha. Dadhabin ilmaan kiristiyaanaa hunda isaa wangeela irratti kan guduunfamu. Maaliif dhaaltu mootummaa isaanii argachuu barbaadu maal jedha? Beela nan baafne, daara nan baafne, dheebuu nan baafne, hidhamu nan gaafanne, rakkadhu nan oolchine, keessummaa ta'ee dhufu nan bulchine jedhee achirra kaa'ee jira. Addunyaan kun immoo uummata hunda isaa kan ittiin qoraa jirtu amma kanaadhaani. Kanarra jirraa hoo ilmi namaa addunyaa kanarra kan jiru waan gaarii kana kan hojjetu, kan soomuuf, kan sagaduuf, aarsaa kurnoosaa kan baasuuf, booda dhufaatii Kiristoos irratti harka mirga isaa irra dhaabbachuudhaaf. Kiristinnaan kan jedhu wayinuu amantaa kiristiyaanaa kan jedhu hundi isaa kan guduunfamu deemee kakuu ofarraa kakuu haarattis fiddu Maatiyos 25 irratti kan guduunfamu hundi isaa. Kana namni hojjetee harka mirga kiyyarra dhaabbata waan jedheefi dhaaltuu mootummaa isaa argachuuf harka mirga isaa dhaabbachuudhaaf dhaaltuu mootummaa isaa argachuudhaaf kan beela baasuun, kan daara baasuun, kan dheebote dheebuu baasuun, kan hidhame gaafachuun, kan dhukkubsate gaafachuun, warra rakkatan gargaaruun isa kiristinnaa isa dhumaati jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaan geessan isiniin jenna. Maarrigaa guyyaa ayyaana waggaa bara kanaa sababeeffachuudhaaf abbaan keenya mana isaaniitti dhangaa nuuf qopheessanii nu eeganii jiru. Abbaan keenya dhangaa kana nu eebbisaa. Dhangaa kana dhandhamaa isinis immoo mana keessa geessanii guyyaa ayyaana waggaatiin waan qopheeffatan nyaachaa dhugaa soorachaa akka nu daawwachaa jirtan abdii qabna. Tolee kan daawwachaa jirtan TV Sagalee Dhugaa Waldaa Duukaa Bu'ootaa tajaajila dhugaa mana kiristaanaati. Keessumaan ayyaanaa keenyaarraa immoo ergamaa dhiifamaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaati mana isaaniitti argamna. Abbaa keenya isin hojii gaggeessaa mana lubummaa kutaa magaalaa Sooltaa fi mana Abbichuuti. Yeroo abboonni baay'een waldaa kanarraa dhiyeessanii waldaa baqatanitti isin garuu miseensa waldaa kanaa ta'uun gara tajaajila kanaatti dhuftanii waggoottan ja'an torban darbaniifis waldaa kana olaantummaadhaan gaggeessaa turtanii. Mee gara tajaajila waldaa Duukaa Bu'ootaatti akka dhuftaniif maaltu kutannoodhaan akka deemtan isin kakaase? Gara waldaa kanaatti yeroo dhufu jalqaba irratti eebbifamaa abbaa keenya abbaa isaa yeroostu Dooktar Naayimiidha walitti baay'ee dhufu waan ta'eef yeroo jalqabaa yeroo waldaan dhaabbatu sanaadha. Waldaan akkasii jira. Waldaa kana mee ilaali naan jennaani yedduma kana keessatti Dooktar Diyaaqoon Naayimii Fayyisaa naa bilbilee isaan wal barre guyyama jalqaba waa'ee waldichaa abbaan keenya eebbifamuun abbaa isaa yeroo sanatti manani ani bakka shakkii tokko malee gaafii tokko malee amane yeroo san maalidhaafi
osoo mana akkasiis duras taafina keessa turedha. Erga gara munkosinaatti dhufee tiyooloojii sillaasee kan yeroo baradhus baadiyaa keessa tajaajilaaf yeroo deemnu ummanni gaafa namni afaan isaatiin lallabu gaafa ummanni afaan isaatiin tajaajila argatee dhagahu miirri isaanitti dhagahu wanti isaan keessa jiru baay'ee natti dhagahamaa ture. Jidduu kana keessa waldaan duukaa dhufe. Zan kan arginaan tajaajila afaan ummanni dhagahuun Mataskaana baadiyaa keessa jiru tajaajiluudha waan ta'eef ummata kana tajaajiluudha waan ta'eef ummanni kun gara mana amantaa isaatti deebi'ee amanee wantoota adda addaa irraan bilisa bahee dhaaltuu mootummaa waaqayyoo argachuu qabaata kan jedhu duruma ijoollummaa kiyyaan keessa jira waan ta'eef isa kana immoo eenyurraa hin baradhee jalqabaan baaletti bara dheeraadhaaf hundi keessanuu beektu eebbifamaa Abuna Salaamaa jedhamu. Paappaasiin kamiyyuu Oromiffaan osoo hin lallabin paappaasiin Oromiffaan yeroo jalqabaaf lallabaa turan Abuna Salaamaadha. Baadiyaa keessa wajjin deemnaa bakka namni dhaquu hin dandeenye bakka fardi seenuu hin dandeenye luka isaaniitiin gaara ba'anii bu'aa badii afaan ummanni dhaga'uun tajaajilu. Gaafa isaan afaan ummanni dhaga'u kanaan tajaajilan bara san keessatti jechuudha. Bara waa'een afaan Oromoo hin yaaddamne keessatti Ortodoksii kan ta'es kan hin ta'inis Abuna Salaamatti dhufamaadha jennaan baay'ee eegamuman. Akkamitti paappaasiin kun akkamiidha abbaan kun akkamiidha afaan Oromootiin tajaajilu jedha waan ta'eef yeroo sana keessa ture dhimmi tajaajila afaanii kun jechuudha. Sanaan booda dhufeennaanis Abuna Saayiroosis akkasumattan argadhe waldaan duukootamootu dhufee harka caalaa waan ani barbaadu san haala naa mijeesseetti waldaatti makame jechuudha. Daawwattoota keenya gidduutti immoo faaruu faarfattoonni waldaa duuka bootaa wiirtuu sabbataa faarfatan tokko sin affeerraa. Du'aa ka'eeraa ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii. Ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii. Bannee qubneerraa yeroo jennetti abdii dhabeessaa yeroo taanitti abdiin of ta'ee bakka hundumaatti du'aa ka'eeraa ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii. Gidiraa iddoon irra raawwatee kana hundumaas waa'ee koof baatee gannaat galuunis carraa kootaatee du'aa ka'eeraa ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii. Waadaanuuf galee hunda raawwatee fannootii dhaasii gooftaan ni baatee uffata dhiigaan gadii uffatee du'aa ka'eeraa ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii. Eenyutu raawwatee isa kaan hundaa jaalala abbaa koo hundumaarraadhaa. Ameen fayyinee hunduu gammadaa du'aa ka'eeraa ilmi Maariyaamii du'aas mo'eeraa ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii du'aa ka'eeraa.
itti deebinee jirra. Obboloota keenya faarfattoota wiirtuu sabbataa akkasumas immoo wiirtuu muummee waliin ta'uudhaan faaruu kan nu dhageessan sagalee jireenyaa Waaqayyoo isaan dhageessisu abdii kan godhan dhaaltu mootummaa isaan taasisu. Maarreegaa qophiin kun qophii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2018 sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirrudha. Rakkoo mana kiristaanaa gama tajaajila afaan Oromootiin jiru akka waliigalaatti eenyutu furmaatatti kenna? Tajaajilli hanga tokko karaa lallabaatiin wal qabatee kan jiru kennamaa jira. Parsantii baay'ee gadi bu'aadhaan jechuudha. Parsantii baay'ee gadi bu'aadhaanii akka baay'ina uummataatii fi akka bal'ina lafaatitti tajaajilli afaan Oromoo ammas bakka yaadames hin geenye bakka barbaadamu sanis ga'uudhaaf immoo gana ammas baay'ee guddaadha baay'ee gaafata. Sababiin isaa tajaajila kana warroonni tajaajilan tokkoffaa baay'inaan jiraachuu dhiisuun isaanii inni lammaffaa warroonni mootiyyuu manneen mataskaanarra jiran isa Aaxbiyaarraa kaasanii hanga kutaa magaalaatti jiran irratti iddoo tokko osoo hin ta'in iddoo harki baay'ee caalaadha jedhamee jiramu irratti rakkinni ammas jira, dhorkanis jira, ari'amuunis jira. Tajaajila akka barbaadetti bakka barbaade gahaa hin jiru. Kun immoo yaa'u dhimma sabummaa osoo hin ta'in dhimma namni lubbuu namaa fayyisuudha. Dhimma lubbuu namaa fayyisuu kanarratti immoo hundi isaa hubannoo akkasiis hin qabanii isaan kun osoo hubannoo hin qabneedha. Isaan kun immoo tajaajiluma afaan kanaa warroonni hin barbaanne parsantii guddaan jira waan ta'eef bakka barbaadame ammas hin geenye. Kanaaf rakkina adda addaa qaba. Furmaata kana kan kennuu danda'u eebeloo osoo hin ta'in kana guutuu tajaajila mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'e hundumarraa kan eegamudha kun. Eenyumaanuu afaan dhagahuun baratee gaabbii galee dhiiga isaa foon isaa fudhatee gara mana amantaatti akka deebi'u cubbuudhaan gargar akka bahu ijoollee Waaqayyoo akka ta'uudha fi kaayyoon karoorri afaaniin haa baratamu jedhame malee iccitii birootis hin qabu qabaachuus hin danda'u. Kanarratti immoo addunyaan tun addunyaa qorumsaati waan ta'eef namoonni tokko qajeelummaa hin qabanii fedhas hin qabanii kanaan kan ka'e rakkinatu jiraadhaaf malee hunduma keenyarraa xiqqaa guddaarraa gubbaadhaan galjalaatitti hundumarraa eeggama kun. Lammaffaan immoo yeroo jalqabaaf afaan kanaan waldaa sagantaa afaan Oromoo kana jalqabee tajaajilaa jiru guutuu Itoophiyaa keessatti biyya alaas biyya Arabaas Ameerikaa keessas Awurooppaa keessas amma bal'atee deemaa jiru kana waldaa duukaa wajjin dhaabbachuudhaan waldaa duukaa deeggaruudhaan uummanni afaan dhagahuun baratee gammadee gara mana amantaatti akka deebi'u manni amantaa Oromiyaa keessatti immoo kan kooti hidhee qabatee akka itti fufu hundi keenya waldaa duukaa maddii dhaabbannee isa wajjin waan nurraa eeggamu waan gochuu qabnu gochaa tajaajila kan akka bal'ifnu jechuun barbaada. Egaa isin erga gara waldaatti dhuftanii miseensummaarraa kaasee amma hojii gaggeessummaatti waldaa kana tajaajiltanii ammas tajaajilaa jirtu. Waldaan duukaa bu'ootaa waggoota 10 darban tajaajila mana kiristaanaa keessatti qorumsoota akkam akkamii isa mudachaa ture. Kana malees immoo bu'aa tajaajila afaan Oromoo keessatti hawaasaaf inni buuse maaliin lakkaa'uu dandeenya? Qorumsa baay'eedha kan jiru. Qorumsa jiru kana mootu sodaatanii dubatti deebanii taanaan ammas deebi'ee uummanni Oromoo kun amantaa gadhiisee baha. Kun maaluma jedha warri qeessonni kun luboonni kun maal iyyuu jedha malee waa'ee kadhannaa ta'uu isaa waa'ee akkamitti gaabbiitti galuu waa'ee maalii kan hin hubatu ammas. Zan maal barbaachisaa hundi isaatiiyyuu afaan uummanni sun dhagahuun qorumsa kam keessayyuu darbamee aarsaa kamiyyuu kaffalamee aarsaa kamiyyuus kafallee tajaajilli afaan tajaajiluu kun akka lafa qabatu akka galma gahu qaamni hundi isaatu osoo karaa kallattii kanaan itti deemame kan jedhu yaada qaba. Hunduma keenyarraa eeggama kun amma Mr. Y or Mr. X waan jedhamu miti kun hunduma keenyarraa eeggama hanga sadarkaa keenyatti rakkina jiru wajjumaan qabannee isa galmaan gahuun barbaachisaadha. Amma parsantii meeqa deema osoo naan jettee na gaafate baay'ee parsantii muraasa gadi bu'aadha hin geenye ammas baadiyyaa hin geenye uummanni ammas dhagaa hin jiru. Ammas gara mana amantaa deebi'aa hin jiru. Mana Ortodoksii akka amantaa saba tokkootitti kan laalamaa jiru. Kun maalirraa kan dhufe barumsarraa kan dhufe. Siyaasnis immoo rakkina fideera. Siyaasa hordofanii warri siyaasas itti fayyadamanii jiru. Kan hunduu chaalenjii kan hundi cabsanii garuu rakkina hundarra dabarree uummata biraan gahuun baay'ee barbaachisaadha. Chaalenjii qaba. Rakkina guddaa qaba ammas. Inni tokkoffaa irratti hooggantoota mana amantaatiin wal qabateeti. Aaxbiyaarraa kaasee hanga gubbaatitti warroonni jiranii tajaajila afaanii kana fedhan qaban. Tokkoffaa
warri afaan kana hin dhageenye falmii guddaa geggeessu. Uummanni akka afaan isaatiin hin baranne. Lammaffaan mootu warrummaan afaan keenyan tajaajilanii mootiyyuu bu'aa foon isaanii warroonni barbaadan kabaja teessoo isaanii warri barbaadan tajaajilli afaanii kun akka galma hin geenye warroonni barbaadan jiru ammas. Inni guddaan kan chaalenjii godhaa jiru garuu bulchaa dabirii irraa kaasee hanga abbootii bira ol gubbaa gahutti tajaajila afaanii kana hin barbaadani. Gubbaan eeyyama hin kennu galjarraalatti garmootiyyuu atachitti qabe akkas godhe jedhuuni warri achirra jiran mootu deena keenya hojii keenyaa dhabna waan jedhaniif isa kana galmaan gahuutti baay'ee rakkinatu jira. Uummanni haa baratu afaan isaatiin haa dhaga'u jedhee hanga lubbuu ofii kennatti kan ga'e kan akka Abbaa Saayiroos abbootiin biroos dhalachuu barbaachisa. Tole abbaa keenya gaaffiidhuma guyyaa ayyaanaa du'aa ka'uu yookiin Faasikaa kana hordoftoonni amantaa Ortodoksii tokkummaadhaan maal gochuu qabu? Macaafni qulqulluuf manni kiristaanaas maal jetti? Manni kiristaanaa kan jedhu gabaabumatti waliin nyaadha, waliin dhugaa, waliin gammadaadha. Kiristaanonni immoo akkamitti kabajuu qabu isa jedhuudhaaf immoo kiristaanni hundi isaatiiyyuu yeroo gammachuuti. Yeroo gammachuu kanarratti mootiyyuu ollaa irratti harki qalleeyyiin jiraachuu danda'u. Mana amantaa keessatti warri harka qalleeyyii jiraachuu danda'u. Qabnus dhabnus waanuma qabnu sanarraa waan ofii qopheeffanne sanarraa warroota rakkatan warroota waan nyaatan hin qabne isaan yaadachuudhaan yoo danda'ame mootii warri humna qabu akkuma mana isaa keessa gammachuun jiru san ollaa isaas karaara warri jiran bakkee warri jiran taskaana keessa warri argaman warroonni homaan qabne yoo jiraatan ta'e isaan gargaaruudhaan gammachuu kan waliin itti fufuu qabna. Maaliidhaaf Kiristoos du'aa ka'ee jira kan jennu du'aa ka'eetiin Kiristoos maal fidee dhufa diinni nurraa cabee jira, si'ooliin cufamee jira, balballi jannataa banamee jira. Kana hunda mootu kan nurraa cabse Kiristoos kana booda bilisa baane jenneet faarfannaa miti. Akkuma nuti akkasitti gammannu sana warri ollaa keenyas immoo kana yaadanii gammachuu kan danda'ani yoo nyaatanii, yoo dhuganii, yoo quufanidha. Isaanis mana isaanii keessatti ollaa laaluu osoonis qabaadhee jedhu osoo akkas naaf ta'e jedhu malee gaafa sana Kiristoos naaf du'aa ka'eedhaan hin gammadan. Maaliif waan garaa keessa isaan keessa jiru san yaadu waan ta'eef. Akkas akka yaada san keessa hin galle waanuma qabnurraa isaaniif qoonnee gaafa kennine gosh gammachuudhaan Kiristoos du'aa nuuf ka'ee jira. Sababa sanaan nutis fooniis gammannee jira, lubbuudhaas gammannee jira akka jedhanitti gammadan waan qabnu waliin qooddannee waliin osoo hirmaannee baay'ee gaariidha jedha. Guyyaan guyyaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'uu kana sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanis ta'u yaada afes jettanii akkasumas immoo miseensota waldaa duukaa bu'ootaatiif kiristaanota addunyaa guutuu irra jiraniif ergaa fi dhaamsa abbummaa qabdan. Jalqaba irratti sagantaa kanatti yaaddanii ana biratti qopheessuu keessanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kiristaanni guutuu addunyaa irra jiru hundi isaatu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftan hundi keessanuu baga du'aa ka'eetii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahee jechuun barbaada. Sadaffaa itti aansuudhaan akka waldaa duukaa bu'ootaatti waldaan duukaa bu'ootaa hanga tokko socho'ee jira. Iddoo qaqqabuu barbaadu garuu hin qaqqabne hin geenye bakka jirtanitti jabaadhaadha. Hojii itti cimaadha. Qorumsi adda addaa jiraachuu danda'a. Rakkinni adda addaa isin mudachuu danda'a. Kana hunda keessa dabartanii garuu lubbuu fayyuu ilaalaa waan hojjechuu qabdan naamusaan abshaalummaadhaan abbootii wajjinis uummata wajjinis walii galuudhaan waldaa kan akka babal'iftan waldaa kan akka guddiftan waldaan kun hanga iddoo barbaadame san gahutti waldaa duukaa bu'ootarraa wanta guddaatu eegama waan ta'eef xiqqaanis guddaanis ijoolleen waldaa duukaa bu'ootaa dadhabnee akkasii dhabne osoo hin jedhin osoo hin nuffin tajaajila waldaan duukaa bu'ootaa qabatee deemu kana itti akka fuftan adaraa isiniin jedha. Miseensa waldaa duukaa bu'ootaa warri hin taane mootu warri miidiyaa kana hordoftan hundi keessaniyyuu kaayyoon waldaa duukaa bu'ootaa uummata afaan isaatiin barachuu barbaadu kan afaan isaatiin barsiisanii dhaaltu mootummaa akka argatu goosii waan ta'eef kanarratti hundi keessanuu gahee keessan akka baatan adaraan isiniin jedha. Koreen waldaa duukaa bu'ootaa mootu cimtanii halkanii guyyaa hojjechuudhaan hanga dhumaatitti wanta isinirraa eeggamu hanga gaafa guyyaa du'aatitti hojjettanii waldaa kan akka ceesiftan mana amantaa cufamee akka bansiiftan tajaajila isinirraa eeggamu kamii isaatiyyuu akka kennitan adaraa isiniin jechuun barbaada. Hundi keessanuu jiraadhaa fayyaanutaa Kiristoos du'aa ka'ee jira kan jedhu guyyaa har'aatitti labsamee jira. Hundi keessanuu baga gammaddan. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa keenya ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan keessummaa ayyaanaa
qabannee kan isiniif dhiyeessine abbaa keenya ergamaa nagaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaati. Gaa qophiin isaanii wajjin mana isaaniitti argamnee ayyaanaaf isin biraan geenye kan amma ammaatti daawwachaa turtanidha. Meeshaa hafuuraa nu taphachuudhaan waliin kan ture obboleessa keenya Daaqoon Faarfataa Abiraan Geetanaa akkasumas immoo faaruudhaan kan waliin ture obboleessa keenya Daaqoon Faarfataa Zakkaariyaas Dabalaa akkasumas wiirtuu sabbataarraa obboleettii keenya faarfattuu Marartuu Kumarraa nu tajaajilaa turte. Gama ogummaa kaameeraatiin qophicha qindeessuun kan nufaana turanii obboleettii keenya Balaayineeshii Gaashaa'uu fi obboleessa keenya Hirkoo Caalii guutuu qophichaa qindeessuudhaan amma dhumaatti kan nufaana ture obboleessa keenya Mirreessaa Tuujubaa kallattiidhaan qophicha kan isin biraan gahaa turre faarfattuu Feenet Ayyaanaa fi waa'ila koo Daaqoon Faarfataa Tolaas ba'u ture. Qophii TV Sagalee Dhugaa birootiin haga walitti deebinutti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan Waaqayyoon tura.